Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya har'aatiin waa'ee hidhaa haaromsaa irratti haasaa Dr. Silashii Baqqalaa walgahii mana maree nageenyaa United Nations irratti haasaan kan isin biraan ga'u ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turu Ibsaa Gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yeroo jalqabaaf dhimma hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti kora taa'ee ture. Kora kana irratti Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa marsaalee haasawaa irratti haasaa guddaa taasisanii jiru. Korri kun akka taa'amu mana marichaaf gaafii kan dhiyeessan Suudaanii fi Masrii yoo ta'anii Itoophiyaan kophaa ishee murteessitee hidhicha bishaan guutuu jiraachuu fi dhimma kanarratti waliigaltee irra gahamuu dhabuun waldiddaa biyyoota sadanii jidduu jiru hammeessa. Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumuu mala jechuun manni marichaa akka tarkaanfii fudhatu gaafatan. Itoophiyaan gama isheetiin dhimma hidhaa haaromsaa dhimma misoomaati malee dhimma nageenyaa waan hin taaneef mana maree nageenyaa United Nations ilaallatu jechuun mormaa turteetti. Dhimmichi gara gamtaa Afrikaatti deebi'ee marii hooggansa gamtichaatiin taasifamuun biyyoonni sadan waliigaltee irra akka gahanis Itoophiyaan gaafatteetti. Biyyoonni miseensota mana marichaas yaada dhimma hidhaa haaromsaa hooggansa gamtaa Afrikaan mariin furmaataa argatu jedhu deeggaraniiru. Itoophiyaan mana marichaa dhimma hidhaa haaromsaa irratti yeroo fi leecaaloo isaa qisaasuun waan hin malleedha jettee amanti jechuun kora kanarratti kan dubbatan ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa lammiilee Itoophiyaa hedduu marsaalee hawaasaa irratti jajamaa jiru. Ministeerichi mana marichaa dhimma siyaasaa fi nageenyaa malee dhimma piroojeektii misoomaa irratti walii gahee mari'achuu hin qabu ture jedhan. Ani ministeera bishaanii walgahii mana marichaa irratti dhiyaate kan jalqabaa ta'uu hin oolu jedhanii wanti nu harkaa qabnu piroojeektii bishaanii irraa anniisaa maddisiisudha. Piroojeektiin akkanaa addunyaafis ta'e Afrikaaf kan jalqabaa miti. Hidha bishaan kuusee tarbaayinoota rukutu elektiriikii maddisiisudha kan nuti ijaaraa jirru. Ibsa xumuraa marichaa irratti gaazexeessitootaaf kennaniinis Itoophiyaan kan ijaaraa jirtu piroojeektii bishaan irraa anniisaa maddisiisu malee buufata niwukileeraa miti jechuun ibsanii jiru. Hidha haaromsaa ijaaruun Itoophiyaa lammiilee ishee miliyoona 65 ta'an dukkana keessaa baasuuf malee Suudaanis ta'e Masrii miidhuuf yaada akka hin qabne Dr. Injiinar Silashii mana marichaaf himaniiru. Hanga ammaa Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaatti fayyadamuu dhabuun mammaaksota afaan Oromoo fi Amaaraa gowwaan bishaan keessa dhaabbatee dheebotaa fi yaa Abbaay lijuu haa xamtoo akka jedhu ta'uu ibsanii jiru. Dafqa imimmaanii fi dhiiga uummataati jechuunis dubbatanii jiru. Itoophiyaan biyya dargaggoonni 100,000 lakkaa'aman waggaa waggaan dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa itti eebbifamanii biyya barattoota miliyoona 30 ol qabduu fi dargaggoonni ishee hedduun hiree fooyya'anii barbaacha gammoojjii keessatti jalaa dhumaa jiranidha jechuun Dr. Injiinar Silashiin dubbatanii jiru. Gaafii misoomsuu lammiilee Itoophiyaa deebisuuf qabeenyi guddaan biyyattiin abdii guddaa irraa qabdu laga Abbayyaa Naayil akkasumas hidha haaromsaa ta'uu himaniiru. Hidha haaromsaa piroojeektii uummata dafqaa imimmaanii fi dhiiga uummata Itoophiyaatiin ijaaramaa jirudha jedhan. Itoophiyaan yaaddoo Masrii fi Suudaan qaban furuuf irra deddeebiin carraaqaa turuu himanii biyyoonni lamaan waliigaltee irra akka hin gahamne sababa adda addaa uumuun rincicaa turuu ibsanii jiru. Mormiin isaan hidha haaromsaa irraa osoo hin taane Itoophiyaan gonkumaa bishaan Abbayyaatti fayyadamuu hin qabdu kan jedhudha. Dhugaan jirtu garuu nuti filannoo biraa hin qabnu jedhan. Biyyoonni lamaan hidha Itoophiyaan ijaaraa jirtu hamma morman malee ofii isaanii laga Abbayyaa Naayil irratti hidhaawwan gurguddaa fi xixiqqaa akkasumas bo'oowwan geejjibaa irraa itti fayyadamaa jiran irratti wanti himan hin jiru. Sababni inni bu'uura biyyoonni sadan waliigaltee irra gahuu kan dadhabanii fi Masrii fi Suudaan ilaalcha bara kolonii fi mirga kophaa itti fayyadamuu itti fufsiisuu waan barbaadduufis jedhanii jiru. Manni maree nageenyaa har'a akka murteessu kan dhiyaatee fi lammiileen Itoophiyaa bishaan Abbayyaa yookaan Naayilitti fayyadamuuf mirga qabu moo hin qaban kan jedhudha. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaa mirga bishaan Abbayyaa dhuguu qabu moo hin qaban jechuun hirmaattota marichaa gaafatan. Gaafii kanas lammiilee Itoophiyaa bakka bu'uun akka gaafatan dubbatan. Dhimma guutiinsa bishaanii yeroo lammaffaa Masrii fi Suudaan mormii irratti kaasan ilaalchisee ibsa mana marichaaf kennaniin hidhicha bishaan guutuun fiiziksii qulqulluudha jechuun bishaan guutuun dhabamsiifamuu akka hin dandeenye ibsan.
biyyoonni sadanuu gaafa guuteessii gaafa hir'ates qixxee fayyadamuu qabu malee tokko yoo dhugu tokko dheebochuu hin qabu jedhan. Manni marichaa nageenyaa United Nation irraa osoo hin taane marii qajeelummaa godhamuun qofa waliigalteerra gahamuus danda'ama kan jedhan Dr. Injinar Silashiin manni marichaa dhimmicha gara gamtaa Afrikaatti akka deebisu gaafatanii turanii. Gaafin isaanillee milkaa'ina argachuun gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u taasifamee jira. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophiin keenya addaa waa'ee ministeera bishaanii Itoophiyaa Silashii Baqqalaa walgahii mana maree nageenyaa irratti maal jedhan kan jedhu kan hanga ammaatitti turedha. Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti sagantaalee Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.